Jirta akkam naguma moggoo koo? Naguma akkamis? Fayyaadha? Nagaatu dursa akkam nagaadha? Nagaadha dhugaa waaqa jiraata nagaadha. Jirra jirra. Har'a gaaffii fadhu fe'an. Gaaffiif Na dhufte? keessa na keessa beeksisa? Gaafadhu waan barbaadde waanuma feete gaafadhu. Waanuma Amantaa qalbiin keessi fedhe waanuma utuun gaafadhe jettee yaaddu hunda gaafadhu. galatoom. Ayyee. Gaaffiin koo siireesiidha. Baruu fadhaaf. Siiresiidha deebiin koos. Okay, thank you. Amma beekti naa deebistaa. Amma beekutti gaafadha. Akkas. Namni as jala jiranis tarii barachuu danda'u waan jiru. Tole. Gaaffiin koo inni duraa Mhm. amantaan Waaqayyoon uume immoo amantaatu Waaqayyoon uume isa jedhu. Inni boodaa'oo? Oh, itti fufuu? Kan deebis jala jalaan deebis. Kan itti aanu immoo La nan irra qoose nan qoose. Nan qoose isuma irra abdiin gaafadhe Sofiyaan. okay. Isa duraa sii deebisa. Amantaan Waaqayyo uume moo Waaqayyotu amantaa uume kan jettee fi wanni Waaqayyoon uume hin jiru. Waaqayyo uumamaadhaa miti. Uumaa waa hundaati. Amantaan ammoo Rabbitu namaaf kenna malee waan Waaqayyoon uumtuu miti. Amantaan sunuu Waaqayyo waan jiruuf jiraatte. Kanaaf amantaa kan namaa kennu Waaqayyoodha malee isiin Waaqayyoon namaan kennitu yookaan Waaqayyoon uumuu hin dandeessu. Amantaan kan Waaqayyooti kan Waaqayyo namaaf kennudha. Walii galatti. Okay, kamtu nama fayyisa amantaa moo Waaqayyo? Dursa namni amantaa hin qabne Waaqayyoon hin beeku. Waaqayyoon beekuuf amantaa qabaachuu qabda. Waaqayyoon beektee amantaa san qabattee karaa amantaa sanaatiin Waaqayyoon beekta. Sigala miti namni karaa fayyuun amaneeti. Amanuu jechuun ammoo Waaqayyotti amanuu. Dursumti isaayyuu amanuma jechuun atuun beektaa amantaa jechuun believe in the worship jechuudha. Amanuu fi waaqessuudha. Waaqni yoo jiraate amantaa qabaattaa. Amantaa yoo qabaatte Waaqayyoo beekta. Waan walitti hidhamuudha malee waan gargar ba'uu miti wanni kun. Okay. Amantee Waaqayyoon ulaal. Waaqayyo jiraachuu gaafa Eewwa. amantee amantaa qabda jechuudha. Akkana Waaqayyo jiraachuu erga amantee booda akkamitti jiraachuu isaa hoo maaliin bartee maaliif si uume akkamitti isa waaqessuu qabaa kan jedhu amantaa keerraa baratta. Kanaaf Waaqayyotti amanuu fi amantaa qabaachuun sanuma jechuudha waan gargar ba'u osoo hin taane waan waliin deemudha jechuudha. Okay, asuma irratti jechuun gaggabaasuuf baay'ee akka sirriitti yeroo sii kennu namni isaaf jechuun wal hubanniif maa dabalu. Asuma Ayya. irratti amma addunyaa kana irratti ilaalte amantaa hedduutu uumame beektee Mhm. walirraas diraayivdii haa ta'u walirraas haa uumamanii hundumti isaanii deemte amma dogmaa yookiin immoo haala itti amanan yookiin immoo haala ittiin bulmaataa fakkeenyaaf amantaa keessatti haalli ittiin bulmaataa jira. Amantaa keenya keessatti haalli ittiin bulmaataa jira. Yoo achi keessaa baate nu biratti ilaallachaa isaa yookiin keessaa baata jechuudha. Inni kun kan keenyaa hin jennu isin biratti ilaallatu. So deemanii yoo sii gabaabtu amantaan kamuu deemee maal jedha beektaa waaqatti amannaa jedhu keessa isaa waa hedduu jira. Maaliif amantaan addunyaa kana irratti godhamate? Wallaahi gaaffii ajaa'ibaa gaafattee gaaffii bareedaa gaafattee deebii kanaaf ammoo quraanni deebii qaba waan kanaafi rabbiin quraana isaa kabajamaa suuraa baqaraadha bismillaa lammaffaa lakkoofsa 112 irratti akkas jedha كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه جدا أكنا جتشو بسم الله لما فات اللي يو أفبراك باتي dubbifachuun ni dandeessa lakkoofsa 100 13 gubbaatti akkas jedha 113 gubbaatti bismillahir rahmanir rahim 113 kana naasu ummata waahida akkas jedha afaan oromootiin si hima ilmi namaa tuuta tokko ture yookaan immoo ummata tokko turan amantii tokkicha irra turan huwal islaam amantiin sunis islaamummaa ture amantii tokkicha irra turanii jedha ergasii gargar baba'an barri sun bara kam bara noohi jechuu bara noohi
Uummanni duraan amantii tokkorra turanii rabbuma tokkicha qofa waaqessaa turan muslima turan. Sanbooda gargar baba'anii sababaa garaagaraa keessatti gargar faca'an. Sanbooda rabbiin nabiyyoota gammachiiftotaa fi akeekkachiiftotaa erge. Isaan waliin kitaaba buuse nabiyyoota sanii wajjin. Kitaaba dhugaadhaan buuse. Maaliif kitaaba buuse jennaan waan isaan keessatti wal dhabanii gidduu namootaatti namoonni wal dhaban sana rabbiin gidduu isaanii tolchuudhaaf akka isaan kitaaba kanaan gidduu isaaniidha murteessifatanuuf jecha rabbiin kitaaba kana buuse. Kanaaf warri gariin ergaa san fudhatanii yoo jettu kitaaba kam buuse? Kitaaba kam buuse? Kitaaba buuse rabbiin nabiyyootaaf kitaabota kenne. Kitaaba nabiyullaahi Nuuhiif kenne rabbiin maqaa isaa hin himne. Maqaa kitaaba nabiyullaahi Nuuhiif kenne rabbiin maqaa isaa hin himne. Garuu kitaabni rabbiin maqaa isaa nuu hime kitaaba shani. Naannoo kitaaba Injiil, Zabuur, Tawraat, Qur'aanaa fi Suxufii kan jedhamu kitaabolee shanii kana qofa rabbiin maqaa isaa dha'ee warra kaan rabbiin maqaan dhufne. Garuu nabiyyoonni hundi kitaaba akka qaban akkasumallee shari'aa fi ittiin bulmaata akka qaban rabbiin Qur'aana keessatti nuu himeetiin jira. Bismillah shanaffaa naannoo lakkoofsa 30 fi 6 jedhee yaada suuraa Maayidaa keessatti rabbiin nuu hime. Asirratti abdii ko. Ani illee sin hubadha. Buuse yeroo jennu sagalee itti jechuu keetiin kitaaba buuse yeroo jennu amma. Namoota nabiyyoota gariidhaa fi rabbiin sagalee hin itti. Kaan ammoo kitaaba maan isaan immoo barreessa. Isaan immoo garii kan rabbiin kitaaba kenneef jira. Kitaabuma callaa akkanumatti kitaaba kan rabbiin kenneef jira. Fakkeenyaaf Museedhaaf rabbiin wakatabnaa lahu fil alwaaxi jedha. Barreeffamaadhuma rabbiin isaaf kenna. Waaqayyo marraa gadi bu'e barreeffamne. Eeyyeen. Tawraat kan jedhamu kitaaba barreeffamaadhumatu gadi bu'eef barreeffamaadhumatu kennameef. Kanaaf kitaabni rabbiin kitaabota yeroo nabiyyootaaf kenne gariidhaaf barreeffama kan kenne jira gariidhaaf ammoo sagaleedhaan kenne. Akkas. Kanaaf kitaaba buufne yeroo jedhu bu'uun kun akkami jenna waanuma bu'uu waan qaamaan gabbuu qofa osoo hin taane sagaleedhaan wanni bu'e illee bu'e jedhama. Wanni gadi bu'e sagaleedhaan isaa bu'u kitaabaan isaa bu'u. Inni sirriidha garuu isin amma waaqayyo barreessitu malaayika kitaabuma haadha koppiidhuma nabiyyootaaf gadi buuse jettanii amantu. Eeyyeen macaafa keessa illee jira bar waan kana macaafa keessatti argitee beektaa? Quba isaatiin caafee kenneefii jedha. Macaafa keessa si garsiisu? Yaa nan barbaada. Eesh. Warra as gara biraas warra beekan illee beeku warra beekan. Tole. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Zeera keessatti bacaafameetiin jira. Bismillah si baasanaaf sakkadumatti. Quba isaatiin caafee kenneefii jedha Museedhaaf. Sitti mul'ata? Bo'uu 31 lakkoofsa 18 irratti Waaqayyo tulluu Siinaa irratti Musee wajjin dubbatee erga fixee booddee gabatoota dhuga baatuu lamaan gabatoota dhagaa warra ofii isaati quba isaatiin irratti caafe sana Museettiin kennee jedha. Argite? Quba isaatiin irratti caafee Waaqayyo. Seera bo'uudha boqonnaa 31 lakkoofsa 18. Injirta Abdishaa? Sorry, mute irratti ture haasaa ture mute kaasa. Isa kana kitaaba jettanii amantu? Laa sana osoo hin taane kun kitaaba jedhee amanuu osoo hin taane garuu Waaqayyo gabatoota irratti akka quba isaatiin caafee kenneef argitee jechuu kiyya malee kun kitaaba jedhee amanuu kiyya osoo hin taane Waaqayyo akka quba isaatiin waa caafee namaa kennu argitee jechuu kiyya malee. Okay. Fakkeenyaaf si kaasee kana malee kun kitaaba jechuu yaadeeti osoo hin taane sarrakkoon qabu islaamummaa waan akka islaamummaatti haasofna quraanarraa maayikii qabadhu rakkoo takkan qabu quraanarraas nan kennaafi wallaahi waan tokko rakkoon nu bira hin jiru. Laal ani waan gilxii waan hin beeku hin beeka jedha ragaa sii fida. Waan hin beekne immoo hin beeku jechuutti hin saalfadhu. By the way ani addunyaa kanarraa abdii wanni akka hin beeku jecha jedhu na gammachiisu hin jiru. Rabbiin keenatti ragaadha. Waan hin beekne hin beeku jechuurra waan hin beeku sii himurra waan hin beekne hin beeku jechuutti irra na gammachiisan. Baay'eetti gammada jecha hin beeku jedhutti. Kanaaf waliigalatti Waaqayyo tulluu Siinaa irratti Musee wajjin dubbatee erga fixee booddee gabatoota dhuga baatuu lamaan gabatoota dhagaa warra ofii isaati quba isaatiin irratti caafee Musee
Museetti in kennee jedha. Kanaaf Waaqayyo Museedhaaf maal godheera quba isaatiin caafee kennee jira jechuudha. Hayya kan Quraanaa sii kenna. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Kan Quraanaa sii kenna. Bismillah. Suuraa A'raaf Rajra. A'raaf lakkoofsa 140 jedhee yaada. إيش وكتبنا له أفرتمي شني إيش 100 مرة كاسي أفرتمي سدير كاسي سيفادو بسو إيش يرو موسين بين لما كينيا فوفي ربين إسان دبتو يا قفتاكيا وف نجر سيسيني لا لا جدين ربينس نن أرجتو جرو جرجارا إلال yoo bakka isaatti ragga'eef na argite jedheen yeroo rabbiin isa yookaan gaaraaf mul'ate caccabaa isa godhee Museen of wallaalee kufe yookaan immoo Muusaan of wallaalee yerooma bayyanatu yookaan yeroo achi ka'u ni jedhe ati qulqulloofte ani gara keetti deebi'e anis jalqaba muuminootaati jedhee jedha hayyee lakkoofsa 44 rabbiin ni jedhe yaa Muusaa ani ergaa kiyyaa fi haasaa kiyyaan namoota irraa si filadheera waan ani siif kenne qabadhu galateeffatoota irraa ta'ii jedha. Hayyee lakkoofsa 45. Looxiiwwan keessatti waan hunda irraa gorsaa fi ibsa waan hundaa isaaf barreessine. Looxiiwwan keessatti waan hunda irraa gorsaa fi ibsa waan hundaa isaaf barreessine. Ishee ciminaan qabadhu ummata keettis akka toltuu ishee qabatan ajaji ani biyya finciltootaa fuuldurattiin isinitti agarsiisa jedheenii jedha argite kanaaf barreessinee isaaf barreessinee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala ofii isaatiif dubbata kanaaf nabiyyoota gariidha kan rabbiin kitaaba kennanii jira barreeffamumaan jechuudha garii ammoo sagaleedhaan kennee fi waliigalatti gara narji ilal mawduu gara mawdu'a keenyaatti yommuu deebinu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummanni muslima ture eeganaa gargar faca'ee gargar faffagaatee rabbiin bismillah lammaffaa keessatti akka nuu himutti jechuudha booda gargar faca'ee namni sababaa garaagaraatiin san booda amantaa garaagaraatti faffaca'ee namni fedhii ofii lubbuu ofii jala deemuudhaan amantaa garaagaraa qabate yookaan gara biraatti hiramee siin jechuu barbaadeeni sanirraa ammoo namni gara tokkichatti akka deebi'uuf rabbiin ergamoota hedduu ergeeraa siin jechuu fi waliigalatti namni sababaansaa fedhii lubbuu ofii jala deemuu fi waan namoonni dubbatan akkasumaan ergamoota hin ta'in waan namoonni fedhii garaagaraatiin haasa'u fudhachuudhaan namni gara biraa deddeemee siin jechuu fedheeti abdii malee gaafa duraa namni amantii tokkorra ture jedhee rabbiin quraana keessatti illee muhimu. Abdii asumarratti jechuudha akkan si hubadhetti yoo doggonoo na sirreessitaa. Amantaan hunda dura jiru amantaa musliimaati jechaan sana fakkaata. Amantaa islaamaati na'am. Okay amantaa islaamaati. Kan addunyaan ragaatiin baa amma jirtu maaltu jira beekta amma addunyaan wanti irratti walii galti jira amma filimti kaasanii amantaan islaamii hordofu kun hordoftoonni islaamaa amantaa musliimaatti dura osoo jira nama walirraa fudhachuu dhiisuu jiru amma fakkeenyaaf amantaa hunda dura dhufee seenaa keessatti budiitiin maal jedheetuma tarreessan jechuudha isa kiristaanitiin illee isa booda akka dhufe addunyaa bakka hedduutti taphataa ba'an jiru jechuudha. Kitaaba keessatti amma akkaataa jettu kitaaba hunda dura barreessamedha. Garuu addunyaan immoo kan jedhu kitaaba baadilummaa kitaaba qulqulluu isa booda barraa'edha kan addunyaan ragaa ama warra kiristaanaa eessitti jechuudha warri kun hordoftoonni amantoota biraa amantaan quraanaa amantaa kitaabni quraanaa kitaaba qulqulluu booda barraa'e kan jedhudha. Isa kana akkamitti araabsita? Waan bareedaa kaaftee abdii jalqaba irratti wanni hubachuu qabdu nuti musliimoonni islaamummaan nabi Muhammad irraa jalqabe yookaan islaamummaan quraana irraa jalqabe jenneen amannu. Nabi Muhammad ergamaa xumuraati quraanni illee kitaaba xumuraati malee kitaaba jalqabaati miti.
Qur'aanni wanni inni waan darbe hundan jalqaba irraa kaasee wanni inni waan darbe irraa kaasee wanni Qur'aanni nu himuu fi Rabbii isa waan hundumaa uumetu abbaa Qur'aana kana buuse waan ta'eef Rabbii waan hunda nutti himuu jira malee Qur'aanni waan kaleessa dura Nabi Muhammadiin dura Qur'aanni lafarratti gabbu'ee namarratti bu'ee jira jechuudha miti. Wanni namoonni hubachuu qabani Islaamummaan Nabi Muhammadiin hin jalqabamne yookaan ammoo Nabi Muhammad nabiyyii jalqabaa miti. Kitaabni Qur'aanaan hin jalqabamne. Nabi Muhammadis nabiyyii xumuraati, Qur'aannis kitaaba xumuraati. Nabi Muhammad karaa nabiyyoonni ittiin ergaman irra ergaman. Nabiyyoonni hundi islaamummaadhaan ergamanii, Nabi Muhammad ammoo khatmi khaatam yookaan ammoo chaappaa nabiyyootaa turan. Yookaan xumura kan isaan booda nabiyyiin biraa hin ergamne ta'anii xumurarra ergaman malee Nabi Muhammad nabiyyii jalqabaa miti. Qur'aanni illee kitaabni biraa kan isa booda hin dhufne kan kitaabni isa booda hin dhufne ta'ee xumurarratti ergame Nabi Muhammadiif kenname malee Qur'aanni kitaaba jalqabaatii miti. Kitaaba jalqaba Rabbiin buusee miti. Kan akkasitti akka naa hubattu barbaada. Dabalataan waa'ee seenaatiin wal qabsiistee kaastee kana warri seenaa maal jedhu seenaadhaan wal simataa kan jetteefi nuti qaayidaa qabna jechuun waan dhaabbataa isinirraa fudhattuudha amma jechuun addunyaa keessatti gaafa addunyaa keessa gaafa jiraattu seerri jira miti no seera sana cabsuu dandeessu jechuun amma mana amantaa keessatti barsiisuu dandeessu namni isin mirga qabdu waan ta'eef jechuudha. Garuu gadi baastanii amantaa islaamatu dura dhufe hoo jettan seera cabsuu ta'a jechuudha. Hoon dura dhufe ta'e jechuudha. Hoo dura dhufe immoo abbaa seerati mirga qabdu. Amantaa kiristaanaa isin booda dhufe taanaan booda dhufe bakka uumaa gochuu hin danda'an jechuun dura isin booda kiristoositti waan amaniif amantaa kiristaanaa jedhamee moggaafamee waan irraa yoo dura dhuftan mirga qabdu. Yoo garuu booda jechuun amantaa musliimaa yoo booda hordoftoonni isaa akka baay'ee amantaa hordoftoonni yeroo jiraatan amantichis uumamee jira. Hordoftoota dura amantaan hin uumamu. Akkasii miti. Amantaan hordoftoota waliin uumama. Yoo hordoftoonni hin jiraanne amantaan hin jiru. Akkasii miti. Itti fufi yaada kee xumuradha. Kanaaf amma mana amantaa keessanitti barsiisuu dandeessu. Seera isaa itti amantaa kamuu musliima musliima ture addaa miti hewaan illee isaanirraa kaa'u akka keenyatti adoonnoo isin waan jettan beeku wanni dura addaan itti waan jennan isaan maal turanii musliima yoo turan isaan dura amantaa hin uumamne addunyaan isinirraa fudhatti ragaa baatee jechuudha. Yoommuun turre sobataa sobammoo akka addunyaatti sobuu hin dandeessanii jechuudha. Yookiin immoo namni biraatiin budizimii amma dura uumame budizimii dura jedhee mirgaatti isin gaafataa jechuudha. Seera cabsuu ta'a gabaabumatti seera cabsuu ta'a dura dhufe booda dhufe kan akkamiin ilaaltan. Ayyee shulfadhu gaaffii bareedaadha. Jalqaba irratti nuti musliimoonni qaayidaa wahii qabna jechuun waan gad dhaabbataa wahii waan yeroo kamuu hin jijjiiramuu hin dandeenye wahii qabna. Akka amantoota kaanii yookaan ammoo akka warra kaanii irraafamnu raafamiinsa hin qabnu waan irra gad dhaabbannu wahii qabna. Qaayidaan sun maali jennaan wanni nuti itti amannu bilkitaabi wassunnah. تركتكم على رسول رب الله عليه الصلاة والسلام كرا إيفا آدي وهيرة سندي سيدي مجراجرا الكنسي اللي كان أكا قويا إيفو سنرتني سندي إيسيدي مارر سنكيستي وانا كسي إيفا أكادي إيسيدي مارر إني سن مالي جنان قرآن فديسا جرى رسول الله عليه السلام كناف نتي وان تقو فرتي أكا miti yoo nama ciniinta garii mitiin gariin sitti duutu wahii jirti. Nuti waan irratti duunu wahii qabna. Waan tasumallee ta'e yoo mataa keessa nu dhaate achitti duuna malee achiin sochoosuu hin dandeenye. Innis maali jennaan Qur'aanaaf hadiisaan ala waan Qur'aanaaf hadiisa faalleessu kamiyyuu yoo dhufe abbaa koos yoo ta'e haadha koos yoo ta'e abbaan koos yoo barreesse haati koos yoo barreessan namnan jaalladhus yoo barreesse kan addunyaan guutuun kabajuu fi beekaadha jettee jala yaatullee yoo waan barbaade dubbate hin sochoonu nuti. Maal inni sun? Qur'aanaaf hadiisa waan faalleessu dhufnaan abadan hin fudhannu.
Nullaallatu wanni sun. Quraanaaf hadiisaa wal gallan wanta akka diduu hin qabnu hin fudhanna dandaarraa hin qabnu. Garuu quraana hin xumura licara sibbata. Okay, go ahead. Haa xumura aywa. Kanaaf seenaa jechuun waan ilmi namaa qoratee barreessu. Wanni ilmi namaa qoratee barreessu yookaan dhugaadha yookaan soba. Wanni ilmi namaa qoratee barreessu yookaan sobaa ta'a yookaan dhugaa ta'a. Waan ilmi namaa qoratee barreessu irra dhimma takka illee hin qabu. Dhimma keenya illee miti sun. Nuti wanni jala deemnu maali quraanaaf hadiisa? Quraanaaf hadiisa keessa islaamummaan durirraa kaaftee jirti jechuun ni jira. Durirraa kaaftee jirti dhaloota ilma namaarraa osoo hin taane sana durayyuu jirti. Rabbiin quraana isaa bismillah soddommaffaa lakkoofsa 30 irratti waan nutti himu qaba. Atillee qabadhu si fayyada. Bismillah soddommaffaa lakkoofsa 30 irratti Rabbiin akkas jedha. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله أتو رجانتو كل إنجره قرآن الرجانتو كنجره حديث الرجانتو كنجره آية نيكو قفتي نجسي جو كفلة متجسين الرافتي ربي نكسجد جباب سيجما تمر الراس إبسا فطرة الله التي فطر الناس عليها إسلام ما أمنتين نجاه أمنتين إسلام ما أكوني إسي ربي نرتنا ما أموان تأف أمنتي سنكبتا نمني تك إسي سنجيرون دندو أما ربي كنا كربي نرتنا ما أمكان إيجا نمني الألتي بشان نما شوبي وان برباري نما قول نمني أمنتي نما جير سودان دا أمله أما ربي كربي نرتنا ما أمكان أبدا نمني تكو جيرون دندو garuu wanta akkasii himanuun jedha rabbiin bakka kana rakkaza akka waan nuun jedhaa jiruuti yaa ilmaan adam bakka kana sirriitti qabadha akka waan nuun jedhaa jiruuti rabbiin keenya walaakin ammoo akkanaa jennu gurra as qaba jechuudha dubbiin ammoo akkasaa jennu walaakin akthara annaasi laa ya'lamuun irra baay'een namaa garuu akka namni amantaan dhalootaa islaamummaa ta'e akka rabbiin islaamummaa irratti nama uumu akka namni tokko uumama kana jijjiiruu hin dandeenye irra baay'een namaa hin beekanii inuun jedha rabbiin. Kanaaf rabbitu quraana keessaa ragaa qabna. Bas nuti quraana keessaa ragaa qabaannaan rasuulli rabbiillee alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti bakka tana qofa sii dabalee sirraa geessa. Hadiisa keessatti illee rasuulli alayhi salaatu wassalaam kullu mawluudin yuuladu ala alfitra. Namni dhalatu hundi ilmi namaa islaamummaa irra dhalataa fa'abawaahu haadhaaf abbaa isaatu yahuudumsa yookaan nasaaromsa yookaan warra abidda gabbaru godha yookaan warra dhagaa muka gabbaru godha walii galatti namatu amantaa biraa itti haadhaaf abbaatu firoottantu geessa malee namni gaafa dhalatu islaamummaa irra dhalata kan jedhu reefu maal siin jedhee qaayidaa laman sii kaa'e waa laman sii kaa'e wanni lamaan sii kaa'e maali nuti qur'aanaaf hadiisa biran dabarruu jedhe qur'aanarra namni islaamummaa irratti akka dhalatu jira hadiisarra namni islaamummaa irratti akka dhalatu jira namni islaamummaan dur jira jechuun waan dhiyoo dhabe waan xiqqoodha. Islaamummaan dhuguma dur jira moo hin jiru kun waan xiqqoodha. Rabbiin sana bira achi dabarsee maal jedhe ilmi namaayyuu dur jira jechuu dhiisiti ilmi namaayyuu gaafa uumamuyyuu islaamummaa irratti dhalata maal gaafattaa jedhee rabbiin deebiseera waan ta'eef waan seenaa dhimma takkallee irraa hin qabnu abbaan barbaade waan barbaade jedhee barreessuu danda'a sun dhimma isaati. Addunyaan isin harkaa fudhatti yoo jette addunyaan een harkaa fudhattee islaamummaatti harattee dhumaa jirti. West biyya kamiyyuu dhaqi. Addunyaan waan kana fudhattee islaamummaatti harattee dhumaa jirti. Yeroo ammaa kana ati immoo nama biyya guddate keessa jiru nama afaan garaagaraa beeku. Google search godhi deemiiti. Google godhi. Yeroo ammaa bal'inaan amantaan babal'ataa jiru kami namni gara kamii dhufaa jira search godhi deemi. Ni argattaa jechuudha. Xumureetiin jira. Maaf si gaafachuuf ture jalaa balleessitee nanti ni qabas jettee amma barumsa biyya lafaa godhattee miti akka. Barumsa biyya lafaa. Yoo siin jedhu hin baranne ano. Soomnaan nama amantaa miti. Namni amantaa ustaazi soom. Maaliif asii kaase beektaa? Kiyya baradhee sadarkaa digirii diploomaa maastarsiin qabu aga maqaa kiyya barreessu garuu baradheera. Yaa amma maaliif akkana asii kaase beektaa? Nuti irraan gorru
amma mana amantaa keetti sirriidha. Akkaataa manni amantaa keessa barsiisee manni amantaa seera mataa kee qabdi ni jedha. Mana amantaa miti laala. Mana amantaa fi quraanaaf hadiisni waan garaagaraati. Mana amantaatii miti. Mana amantaa osoo hin taane quraanaaf hadiis. Ani fakkeenyaaf amma mana amantaatti kan barsiisu. Instituushinii keessa maal jedhama keessatti as beekadha. Instituushinii qabdu miti akka musliimatti. Instituushinii keessa maal jedhama. Amanuu amma fakkeenya ortodoksiidha. Mana amantaa jenna jechuun akkuma waliigalaatti kan nuti fooloo goonee fi akkaataa mana amantaa jettuun kan deemnu kitaaba qulqulluu. Nu akka manni amantaa jedhuun hin deemnu waan si ajaa'ibu. Akka manni amantaa jedhuun. Akka quraanaa fi hadiisa. Okay. Akka quraanaa fi hadiisatti yoo deemte jechuudha. Gaafa mana barumsaa galtu amma religion history ni baratta. Religion history amma akka quraanaa fi hadiisatti achi siin kaa'u akka addunyaatti sii kaa'u malee. Isa sana foorsi jettee bira dabarta. Waan bareeda wallahi waan gaarii na gaafatte. Waan bareeda na gaafatte. Waan bareeda na gaafatte wallahi. Yoo foorsi jette qabxii abdaa. Yoo tiruu jette amantaa keetti buuta. Amantaa keetti buuta. Akkuma walitti araasita. Wallahi gaaffii bareedaa. Dursa irratti fakkeenyaaf akka saayinsiin barsiisutti islaamummaan jaarraa agana keessa dhufee jedhanii amanan. Si gala miti? Ani akkasii dhufee amantaa akkasiitu dura dhufee waa hedduu tarreessa amma isa waliin beeknaa jechuudha. Amma osuma googilii goone nuu baayaa. Eewwa suni ani barumsa kiyya barachaa jira waan ta'eef kun argannoo isaaniiti jedheen yes jedheen tiruu jedhee darba. Maaliif jennaan kun argannoo isaaniiti hubannaa isaaniiti aga sana. Si galee amantaa keetti walitti buutu. Qoy naa hubadhu kaa. Ani gaafan eeyyeen jedhu argannaa isaanii irratti hirkadheeti. Isaantu hubannaa isaaniiti aga sana. Waan isaan baratantu sana aga isaan hubatantu sana waan ta'eef hubannaa isaaniirra dhaabbadhee eeyyeniin kiyya kun dhugumatti amantiin seeroo sana argame osoo hin taane argannaa isaanii yookaan ammoo hubannaa isaaniitu aga sana. Ani immoo gaafan barumsa sana darbee barumsa kiyyaan jabaadhe akka wanni sun sana hin taane barreeffamaan ragaadhaan qabatamaadhaan isaanitti agarsiisu ta'a. Anuu hin beeka gaafas. So barumsa kiyyaa galmaan ga'atuuf argannoon isaanii aga sana qofa waan ta'eef gaafa sana otoon ibseefillee hubatuu hin danda'an. Lakke akkasii miti akkas otoo hin jedhe hubatu illee hin danda'an. Kanaaf gaaftii an baradhee sadarkaa guddaa ga'ee isaan gaafa san akkas jedhanii barreessan sanillee seenaa san jijjiirsu waan jira waan ta'eef hubannoo isaaniirra dhaabbadhee hubannoon keessan agana jechuurra dhaabbadheen eeyyee jedhaan. Naa deebi'eera. Jechuun qabxii lafa eeyyee jettaa jechuudha. Eewwa qabxii maaliif jennaan fakkeenyaaf amma gaafa sana yoon in sobda jedheen baradhee laal tokkoffaa isaan hubachiisuu hin danda'u. Lammaffaa ofii doomee afaa jira. Ofii kiyyaa doomee afaa afuur isaan doomsuurra gaafa sanaaf hubannaa isaanirra dhaabbadhee hubannaan keessan akka hubannaa keessaniitu agana jedhee asumarratti abdii koo amma beektota hedduutu jira saayintistoota hedduutu jira isin keessa jechuudha instituushinuma keessan keessa hadiisa fi quraana jedhanii jetteetta warra hadiisa fi quraanatti amanu keessa saayintistoota fi beektota hedduutu jira. Isaan kun amma arkeoloojii illee sarchii godhanii yoo soba ta'e amma maaliif jijjiiruu hin dandeenye? Moo jijjiiruuf irratti hojjechaa jira. Waan gaariidha. Yeroo jalqabaatiif yoo saayinsistii yoo ati waa qorannaa yoo qabaatte yeroo jalqabaatiif iyyuu namoonni argannoo garaagaraa qorannoo garaagaraa argatanii argannoo garaagaraati warri beekaman musliimoota. Irra baay'een isaanii jechuudha. Seenaan illee maqaa isaanii haa dhoksu malee haa dhokfamu malee argannoo irratti yookaan ammoo saayintistiin yeroo jalqabaatiif namoonni yeroo jalqabaatiif argannoo garaagaraa amma warri wasti kun kanneen amma argannoo jedhanii amma asiif achi yaa'an kana warri yeroo jalqabaatiif saayintistiin beekamaanuu muslimtoota keessaayi. Waliigalatti wanni isin jechuu barbaade wantoonni irra jiramu. Amma waan biraa osoo hin taane amantaa irratti naagale itti si dhufaa jira. Itti si dhufaa jira. Dhiibbaan hin jira abdii fakkeenyaaf aga arraatitti iyyuu warroota duraan argannoo argataniyyuu aga sadarkaa maqaan isaanii akka dhokfamurra jira. Aga ammaallee dhiibbaan hin jira. Fakkeenyaaf saayintistoonni musliimoota keessaa argannoota garaagaraa warri argatanii dabalataan ammoo waan kanarratti illee warri hojjetanii ni dhiibaman. Seenaan isaanii akka ol hin baane yookaan ammoo wantoonni isaan argatan kun akka ol hin baane warri godhan warri faranjoota ni godhan. Waan kanarratti ittiin dhiisan. So waliigalatti ammoo inshaallah biidinillah hin qabna dhugaadha saayintistoota ni qabna. Inshallah bi'idnillah gara fuulduraatitti kan
gadi ba'ee mul'atu ta'a. Wanni Qur'aanaaf hadiisni dubbatu hojiidhaan tagbaariidhaan fuulduratti inshallah saayinsii keessatti illee ni argama. Ammoo isaanuu waan Qur'aanaaf hadiisni jedhe suutaan itti dhaqqabaa jiran jechuudha. Wantoota baay'ee kan dura qoratanii irra hin geenye waan Qur'aanii kanaan dura dubbate sirriitti argataa jiranii fuulduratti immoo inni tamma jettes inshallah biidinlaa kanuma dhufu ta'a jechuudha. Gaafii xumura nama biraa carraa fudhachaa jira. Luusiin maal turte? Luusiin maal turte? Jalqaba irratti nuti Luusii ishee Itoophiyaa. Luusiin waa'een qorannoo waa'een luusiitiin wal qabatu waan namoonni ittiin biddeena baafachuudhaaf aseefachi fiigdu malee wanti luusiidha. Macaafaan illee waan wal faalleessuudha. Quraanaan illee akkasuma waliigalatti waan luusiidha. Waanuma namoonni odeessan jedhee amanaan waliigalatti jechuudha. Yookaan na gaafatu taate namoonni biddeena ofiidha yookaan ammoo wantoota garaagaraatiin maarree jechuudhaaf waanuma intinaa jedhan malee waan qabatamaa waan lafarra jiru illee miti jedhee amana akka kiyyatti. Arkeoloojii faallesite gaa. Sambraammoo qabeenya ishii qabeenya bara akka Itoophiyaatti illee akka sadii qabeenya isaanii waan ta'eef isaan akka barbaadetti dhiyaachuu danda'an. Waliigalatti akka kiyyatti akka dhuunfaatti ona gaafatti aan sanitti namanu siin jechuu barbaade waliigalatti waan luusitti. Originii nama Itoophiyaa ta'uu namantu. Abdii bakka kanarratti amma fakkeenyaaf obboleessi keenya Abdiin wanni jechaa jiru fakkeenyaaf Chaarlis Daarwiin namni jaldeessirraa dhufee jedha. Isa kana wajjin seenaa saayinsii kana wajjin wal faalleessuun ta'u yeroo namni lakki addaamirraa dhufe jettee ati amantu kana Chaarlis Daarwiin immoo saayinsistiin beekamaan kuni lakki namni fi jaldeessi zarii tokkodha jechaa jira. Wal faalleessuu saayinsii fi amantiin dirqama walitti dhufuu qaba. Dirqama wanni saayinsiin jettu namni tokko qoratee bira ga'ee dirqama fudhatamuu qaba. Lakki adamma bari saayinsii fi amantaa yookiin immoo riiliijinii nan jiru walitti fiduu osoo hin taane isheen luusiin nama miti dha. Nama immoo kan uume Waaqayyo. Akkuma amantaa. Kan qorate sun eenyudha? Arkeoloojistiidha inni immoo. Tole arkeoloojistiin nama baratee waa'ee arkeoloojii barateetu qoratee jira. Arkeoloojistii warra lafeerratti. Muuxannoo qaban. Tole warri amma Chaarlis Daarwiin kunis saayinsistiidha. Nama jabaadha. Ilmoon namaa hamtu huyyuu jaldeessarraa dhufe. Jaldeessuun sanuu rabbiitu uume ta'uu danda'a. Garuu jaldeessarraa dhufe yeerti qoratee lafa kaa'e. Kunis fudhatamuu qaba. Dirqama luusii fudhatamuu qaba. Yoo ka'eetu taate saayinsistii kanas fudhachuudhaa qabda. Lachuu fudhachuudhaa qabdaa jechuudha. Luusiin namaa mootii jetteetu bakka maaliif gaafii? Kanaafuu bira dabarre gaariidha. Waan intina irratti fi waan kanneen isaan taane waan beezikii irratti fufi. Islaamummaa irraa waan gaafii qabu. Ayyee gala bakka itti fufna yeroo biraa. Ayyee shulfaadhu. Nama biraa qabaadha. Ayyee shulfaadhu. Thank you. Ayyee waliigalatti jabaadhuuti waaduu dubbisi abdii intina dubbisi macaafallee dubbisi kiristaana erga taate dabalataan immoo quraanas dubbisi waan si dhibe mokottuu nu gaafadhu quraanarraa macaaf ani wanni an si affeeru dhugaa dubbachuudhaaf macaaf akka dubbastu si affeera dabalataan immoo yoo yeroo argatte macaafas dubbisaa quraanas cinaatti dubbisi jabaadhu abdii natti tolta dhugaa dubbachuudhaaf nama tasgabbiidha waa gaafachuuf waa dubbachuuf illee nama tasgabbii qabu. Beektee seenaa kiyyaaf kee tokko wal fakkaata. Akkamitti wal fakkaata jettaatillee baay'ee dubbistaa. Karaa sanaan osoo hin taane karaa hordoftoota amantaatiin amma nu biraa hordoftoonni musliimotaa hammamuu hin jiran jechuudha. Dhiifama musliima islaama wanni ala intan kee jablee yaadde. Rakkoon qabu abshir musliima jechuun. Yaa nu musliima jenna yeroo baay'ee. Kanaaf musliima bakka hammamuu nu bira hin jiranii doona laginitti. Jechuun country side jechuun gara village magaalatti deemtee ni argita. Garuu baadiyyaa keessa hin jiran beektiin beeku. Isa yoo marge yuunivarsiitii galeen arginu. Yuunivarsiitii galeen hiriyoota walitti siqilin arginidhaan amantaan lakka gargarsiin baasuu mana rakkoo qabu. Jechuun mana ta'e seeneen bakka biratti musliima qofa jiraata. Mana ta'e seeneen yeroo isaan Allah arrabsan yeroo isaan Muhammad arrabsan baay'ee aaree gubadde amma maalitti fakkaatu jechuudha. Kanaaf anis amma faamilaarii kanatti ta'e
eegalee kaampaasii galee booda malee dura haalli jechuun maal jechuun barbaade beekta addunyaa wajjin jiraattu amantaa barsiiftetuma yoo deebiste positive dammoo negatiiva keessa otoo galuu baattanii gaafa ati Yesuus Kiristoos arrabsitu itti namantu kitaabatti namni kunis immoo quraanatti namanu gaafa ati asii arrabsitu itti deemee immoo inni Allah arrabsa amantaa xiqqeessuu ta'a amantaa xiqqeessuu ta'a naffi cala namni amanu homaan ta'u namni namanni immoo kana caalaa arrabsa jechuudha namni waan hin jiru jedhee namanu amma jireenya namaafa amantaa namni qabu gaariidha jedhee namanu amantaa nama kamuu keessaa haa jiraatu namni instituushinii amantaa keessa jiraatu waan gaarii hojjeta jechuudha amantaan qabu waan badaan barsiisu advaanteejiin isaa jechuudha hoo amantaan qabaanne namummaa uuma keessa iyyuu ni daataa jechuudha kanaaf osoo arrabsuu baattan bakka yeroo tokko akkasii miira keessa galta hafuura wayiitu sitti gala fakkaata Yesuus arrabsita. No, adarake wallahi. Kanuma jechuun galatooma. Gaasiyaa waan taasiftu kana amma ani Yesuus hin arrabsu garuu gaafa namni waan islaamummaa keessatti waan islaamummaa keessa hin jirre gaafa namni waa dubbatu ragaa fidi jedhaan. Gaafa namni sun ragaa fiduu dadhabe fakkaataa akka sanaa macaafa keessaa dhaqee fidaaf amala kiyya keessa kana malee ani hin arrabsu. Garuu namni tokko fakkeenyaaf yoo waan sagaagalummaa dubbate macaafa quraana keessaa ragaa kenniidhaan. Ragaa fidachuu yoo hin dandeenye waanuma inni dubbate sana macaafa keessaa kennaaf. Yoo inni Nabi Muhammadii waa jedhe ragaa kenniidhaan. Yoo inni kennuu hin dandeenye ragaa kenne. Yoo ragaa malee didee arrabse immoo waanuma sana fakkaatu macaafa keessaa kennaaf. Malee hin arrabsu. Yesuus Kiristoos jechuun barnu biratti nabiyyi kabajamaadha. Ergamaa Rabbiiti. Sigalee nuti Nabi Muhammaditti amannee Yesuus Kiristoositti yoo amanne yookaan Nabi Musaa alayhi salaam yoo amanne nuti muslima mu'mina hin jedhamnu. Amanne hin jedhamnu imaanni keenya hir'uudha jechuudha. Amantiin keenya hir'uuta. Sigalee kiristaanummaa illee arrabsinu nuti. Garuu namoota marfeen barbaachisu marfee kenninaaf. Isa kiniiniin barbaachisu kiniinii kenninaaf. Isa misaajiin moo masaajii jettan san barbaachisu masaaj goona. Sigala miti waan nama sana barbaachisu nuti doktora waan taaneef dhugaa si himaan. Doktora maaliif jennaan arra sooshaal miidiyaa kanarraa naannoo waggaa 4 dhiyaadheera. Kanaaf amma doktora qurruxxiidha. Doktora na amani. Doktorummaa warri sooshaal miidiyaa kan na dhowwatan illee malee ani doktora. Nama dhufee asitti waa dubbatuuf waan isaa barbaachisu hin beeka. Isa marfee barbaadu marfee. Marfee isa kan nama barbaadu kan nama. Isa kan fardaa barbaadu kan fardaa gixxam. Isa ammoo kiniinii barbaadus kiniinii. Isa ammoo suuta jedhanii sossobanii akkasumallee xaa'anii akka itti tolutti kennaniifis hundaafuu akka itti kennaniif hin beeku. Isa duwwaa bishaan malee liqimsiisanii isa bishaan hin liqimsanii hin beeka amma doktora ta'eera baqqaan. Kanaaf mucaa wayii akkuma fakkeenyatti maqaa namaallee kaasee barbaachisu mucaa wayii amma isin keessaa kan bahe tokko jira beekte amma inni akkamitti akka amantaa keessan arrabsa akkamitti akka anama isallee fudhadhe beekte amma amantaa hin hordofu amantaa keessa garuu akka amantaan koo akkana jalaan arrabsine waan barbaaduuf namaas akkana arrabsine. Keenyas immoo ijoolleen ammaas keessaa ba'an akkasiin hordofaatti wiikilafii isaaniiti achi keessatti sirriitti baratanii yoo jedhan dhugaan isaanii galuu dhiisuu danda'a yookiin immoo dhugaan hin jiru dhugaan achi jira jedhanii mirga isaaniiti. Itti amanuunis mirga itti amanuu dhiisuunis mirga amantaa kamuu keessa turuunis mirga achi keessaa ba'anii ijoolleen keessanis akkasuma isin keessaa ba'anii gaafa gara kiristaaniitti itti dhufan waanuma baran hundan beekan osoo hunda beekan hin ba'an baay'ee. Amantaa tokko keessa gaafa Inga abdii yaada keessin ante har'a hafuura yaada si keessa qabate. Guyyaa gaarii gidi baa ta'u baa. Ayya ulfaadhash abdii ulfaadhash galatoom.